Fincaan Baanqoo sadii kan godina Gujii Lixaanaa Qarcaatti argamu misoomaan bu'uuraa waan hin qabneef hawwata turizimiif ooluu hin dandeenye jedhan jiraattonni. Gabaasni kan Tasfaa Oktolaatii Charnet Mabraatu akka ta'anitti dhiyeessa. Fincaan Baanqoo sadii godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaatti argama. Ta'us garuu misoomawwan bu'uuraa barbaachisoo ta'an waan hin guutanneef bakka bashannanaas ta'e hawwata turistii ta'uu hin dandeenye jechuun jiraattonni aanichaa komatu. Karaan kun nuti baay'ee nul'eef galii guddaa turizimiif waan nuti dagatu waan ta'eef guyyaa ayyaanaa guyyaa bashannanaa ka'immaan ijoollee wal fuudhanii heeruman dhufanii irratti bashannananii guyyaa ayyaanaa kana ta'e ture. Xiyyeeffannoo argatee daandiin itti hojjetame waldaadhaan nama irratti gurmeessanii otoo galiin irraa argame galii irraa argamu sanii immoo guddina biyya keenyaatiif itti tumsi godhame baay'ee natti tola. Bulchaan aanaa Qarcaa obbo Quxalaa Bariisoo daandii gara Fincaa Baanqoo sadiitti geessu hojjechiisuuf karoorfameera jedhan. Hojii bu'uuraalee misoomaa diriirsuu keessattuu daandii yoo xiqqaate tajaajila namni daawwannaadhaaf akka oolu daandii itti baasuudhaaf yeroo itti aanu keessattuu bara 2011 yeroo itti aanu keessatti karooraan kan hojjetamu ta'a. Bakkeewwan hawwata turizimii godina Gujii Lixaatti argaman hirmaannaa hawaasaa fi dureeyyiin misoomsuun madda galii taasisuuf hojjetamaa jira kan jedhan immoo bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Waarii Gadaati. Hirmaannaa hawaasa keenyaa abbootii qabeenyaatiif mootummaa deeggarsa kan inni argate hojiin bal'aan karaa dinagdee maddisiisuu danda'u uumuu akka danda'u namatti agarsiisa waan ta'eef xiyyeeffannee hojjechuu qabna kan jiru karoora keenya keessatti godhannee kaanee deemaa jirra.